Yooyaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production akkuma isin dura beekamu sagantaa keenya qabanne guyyaa har'aas isinii qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraa sagantichaatti nu faana ta'an hordofaa akkasuma mootuu warri yuutuubicha keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Xiyyaara Itoophiyaa Hargeessatti balali'aa ture mootummaan Somaaliyaa akka deebi'u taasise. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa gara magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeessatti balali'aa ture osoo gara daangaa qilleensa Somaaliyaa hin seenin duubatti deebi'u hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa BBC'tti himan. Akka hojii gaggeessaa daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaawoo jedhanitti xiyyaarri magaalaa Finfinneerraa gara Hargeessaatti imala ture kun Somaaliyaarraa gara irraa hayyama hin arganne waan jedhameef gara Finfinneetti deebi'ee qubachuuf dirqame. Xiyyaarri gara Hargeessaatti imalaa ture deebi'eera. Sababni isaas xiyyaarichi balali'aa erga jalqabee booda Somaaliyaarraa hayyamni nuuf hin kennamne jechuun deebi'ee qubachuu ibsan. Akkuma marsariitii hordoffii balallii Filaayitaadar 24 irratti mul'atutti balalliin xiyyaaraa lama gara Somaaliyaatti gaggeeffameera. Filaayitaadar akka agarsiisutti xiyyaarri Itoophiyaa tokko kan lakkoofsi balallii ET-372 qabu guyyaa sa'aatii 5tti Hargeessaa qubateera. Haa ta'u malee xiyyaarri lakkoofsi balalliin ET-8372 ta'e ganama sa'aatii 2:00 Finfinneerraa ka'ee gara Hargeessaatti balali'aa ture jijjigatti ofirra deebi'uu buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee sa'aatii 4:10 qubate. Siviiliin Aviyeeshinii Somaaliyaa ibsa yeroo muraasa booda baaseen xiyyaarri Itoophiyaa lakkoofsi balallii ET-8372 Hargeessaa akka hin qubanne dhorkamu beeksise. Hojii gaggeessaa daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaawoo xiyyaara daandii qilleensaa kamiitu akka deebi'u taasifamu waa'ee imaltoota xiyyaaraa akka deebi'u taasifameen imalaa turan garuu odeeffannoo dabalataa kennuurraa of qusatan. Haa ta'u malee ministeerri beeksisa Somaaliyaa Daawud Awiisaa xiyyaarri aangawoota mootummaa Itoophiyaa olaanaa qabatee hayyama waan hin qabneef akka gara Hargeessaa hin seenne dhorkama jechuun BBC'tti himan. Haa ta'u malee xiyyaara akka gara bakka deemuu fi ka'eetti balali'uu dhorkame irratti mari'atamu balalliin chaarteraa kun yeroo biraatti kan dabarfame yoo ta'u balalliin idilee garuu itti fufuu Masfiin Xaasaawoo BBC'tti himan. Torbaanota dura Itoophiyaaf akka biyya walabaatti kan of ilaaltu Somaaliyaalaand waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaaf ulaa galaanaa akka argattu taasisuu waliif mallatteessuu hordofee Finfinnee fi Moqaadishoo gidduutti muddamni dhalateera. Sananni waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaa Somaalilaand waliif mallatteessite hojiirra yoo oole galoo galaana Eden irratti ulaa galaanaa akka qabaatu kan taasisu yoo ta'u bakka kana ammoo Somaaliyaan akka qaama biyya iseetti kan ilaaltu Somaalilaandiif adeemsa keessa beekamtii biyyummaa kennitiif jedhame. Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee kana waliif mallatteessuun Somaaliyaan baay'ee kan dheekkamsiise yoo ta'u gocha birmadummaa ishee irratti miidhuu akka ta'e ibsuun cimsitee mormite. Taateen kun ammoo gaanfa Afrikaatti darbee Afrikaa bahaa keessatti muddama siyaasaa uumeera. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdii Barree torbaan darbe gaafa sanbata Itoophiyaa waliin waraanatti galuudhaaf qophiidha jechuun isaanii dhaga'ame. Haasaa ministeera muummee kana dursee pirezidaantiin Hasan Sheekh Mohammad Itoophiyaatti diina Somaaliyaa jechuun ibsee ture. Isuma kanaan wal qabatee dhimmoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduun qaamoleen alaa akka hin galle Obasanjoon akka mariisisan gaafataman. Manni marii Naayijeeriyaa fi tasgabbii PSC gamtaa Afrikaa dhimma keessoo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu qaamoleen alaa akka hin seenne gaafate. Kana malees Komishinii Gamtaa Afrikaa bakka bu'aa olaanaa gaanfa Afrikaa gamtichaa kan ta'an pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo biyyoota lamaan gidduutti mariin akka jalqabsiisanis gaafateera. PSC gamtaa Afrikaa walga'iinsaa ammajjii 17 bara 2024 geggeesseen haala Rippaabilika Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaa fi Rippaabilika Federaalaa Somaaliyaa gidduu jiru kan ilaale yoo ta'u biyyoonni lamaan gochaa fi jecha obbolummaa, michummaa fi tokkummaa guddisanii jiruurraa dhiibbaa hamaa geessisuu danda'urraa akka of qusatan gaafateera. PSC'n ibsa baaseen Itoophiyaa fi Somaaliyaan dubbii hammeessuu dhiisanii bu'uura rakkoo Afrikaatiif furmaata Afrikaa jedhuun rakkoon jiraannaan mariin furmaata akka itti kennan gaafateera. Ammajjii 1 bara 2024
mootummaan Itoophiyaa Somaalilaandii waliin waliigaltee waliin hojjechuu mallatteeffamuu hordofee biyyi Somaalilaandii qaama kootii akka biyya kootti beekamtii hin qabdu jettu Somaaliyaan tokkummaa daangaa lafa koottuu butameera jechuun mormii dhageessifteetti. Waliigaltee kanaan gocha wareeraatii kan jette Somaaliyaan Ambaasaadara ishee Finfinnee irraa ofitti waamtee raawwiin waliigaltichaa seera idil addunyaa kan cabseen fudhatama kan hin argannedha jechuunis ibsite. Somaaliyaan akka biyya walabaatti beekamtii kan hin arganne ta'uu fi Somaaliyaan ammoo qaama kooti jechuu isheetiin muddamni dhalate. Mootummaan Itoophiyaa handaara galaanaa fi buufata humna galaana qabachuuf waliigalteen Somaalilaandii waliin mallatteesse muddama uumuu hordofee deebii kenneen waliigalteen kanaan amantaan cabes seerri sarbames hin jiru jedhe. Kanarratti ammootu Somaaliyaan kun sirrii miti jettee mormiitti fuufte. Rippaabilika Somaalilaandii biyyi beekamtii hin kennamneef garuu akka biyyaa taateetti of ilaaltuudha. Manni marii gamtaa Afrikaa walgahii taa'ee kanarratti waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti deemaa jiru irratti yaaddoo guddaa akka qabu ibseera. Qaamoleen alaa seera dhimma keessoo biyya biraa keessa seenuu dhiisuu jedhu kabajuun dhimmi biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa kan gidduu akka hin galle gaafateera. Manni marii nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa kun ibsa baaseen. Waliigalteen maal ture kan jedhuuf ammootu waliigalteen hooggantoonni Itoophiyaa fi Somaalilaandii waliif mallatteessan ifatti hin taasifamne. Kun ammoo qaamolee lamaan waliigaltee wal hubannoo sanaan wal irratti akka walii galan ilaalchisee akka wanti garaa garaa himamuuf karaa bane. Waliigalteen wal hubannoon fedhii kan agarsiisu malee waliigaltee seera qabeessaa miti. Haa ta'u malee wanti fakkaatu tokko Somaalilaandiin karaa buufata isheetiin ulaa galaanaa daldala Itoophiyaaf kennuuf qophiidha. Garuu ammoo buufata kamirraa akka ta'uu danda'us ifa miti. Akkasumas kallattii waraanaas jira. Somaalilaandii garee qarqara galaana ishee humna galaana Itoophiyaa fi kireessuu akka dandeessu himte. Kunis Finfinneedhaan mirkanaa'eera. Deebii isaatiif ammoo Somaalilaandii daandii qilleensa Itoophiyaa kan milkaa'aa ta'e keessaa qooda argatti. Garuu ammoo dhimmi ifa hin taane Itoophiyaan Somaalilaandii akka biyya walabaatti beekamtii kennitiif moo hin dhiifti kan jedhuufis gaafiidha. Waggootaan 30 erga koloniin British duraanii Somaaliyaa dhiisee bahee keessaa biyyi gara biyya Somaalilaandii beekamtii kenne gara biraa hin jiru. Guyyaa waliigaltee wal hubannoo sun mallatteeffametti pirezidaantiin Somaalilaandii Musee Bihi Abdiin waliigalticha qaama Itoophiyaa gara fuulduraatti adeemsa keessa Somaalilaandii akka biyya walabaatti beekamtii kennuu kan hammatu ta'uu himani. Itoophiyaan garuu kana hin mirkaneessine. Bakka isaa yaalii maalummaa waliigaltee wal hubannoo ibsuuf taasifame irratti mootummaan Itoophiyaa ammajjii 3 bara 2024 irratti waliigaltichi kutaawwan yaaliiwwan Somaalilaandii ittiin beekamtii argattuu irratti xiinxala gadi fagoo taasisuu fudhatuu fi kan hammatu ta'uu himee ture. Maaliif kun wal falmisiise kan jedhuuf ammoo Somaalilaandii qaama daangaa isheetiin. Kanaaf biyya biraa waliigaltee isaatiitti jechuun yookiin hayyama Moqodishoo malee waliigaltee seena jechuun rakkoo cimaadha. Guyyaa waliigaltii itti mallattaa'een booda Somaaliyaan gochicha akka gocha dubbii barbaadutti jechuun ibsuudhaan nagaa fi tasgabbii kan balleessuudha jette. Akkasumas Ambaasaadara ishee Finfinnee irraa waamte. Dilbata ammoo pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad biyya keenya ni eegna, waan barbaachisaa ta'e hundaa ni eegganna, michuu nu gargaaruuf fedhii ta'uu hundarras deeggarsa ni gaafanna jedhani. Akkasuma dargaggoonni biyya isaanii eeguudhaaf akka qophaa'an waamicha taasisani. Torbaan darbe waliigaltichi mormuudhaaf hiriirri Moqodishoo keessatti namoota 10,000 lakkaa'amaniin geggeeffamee ture. Kanarratti ammoo ejjannoon Somaalilaandii maalidha kan jedhuuf ammoo Somaalilaandii bara 1991 ture kan Somaaliyaa irraa baatee biyya walabaa ta'uu ishee labsattee turte. Kanaanis sirna siyaasaa fi filannoo baramaa, humna poolisii fi mallaqa mataa ishee qabdi. Waggoottan hokkara Somaaliyaa keessatti mudate hedduu jalaa bahuu dandeessee jirti. Haa ta'u malee walabummaan ishee kun biyya kamiinuu beekamtii hin arganne. Akka Somaalilaand jettetti Itoophiyaan yeroo taa'etti beekamtii kennuuf kan waliigaltu yoo ta'e qaxanaa gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa olaanaa qabaatu ta'a. Kana jechuuf ammoo yaadni sanduuqa alaa akka barbaachisu dubbatani.
kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Yeroo biraa qophii biraatii walitti deebina. Hangasitti horaa bulaa deebana. Akkasuma YouTube keenyaaf warri haaraa taatan ammoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa.